Giftii dureen ዝናሽ ታያቸው ግተሳኒ ብሩንዲ አንጃሊን ኒዲያ ይሺሚዬ ወሊን mari'atan giftii duree ዝናሽ ታያቸው ግተሳኒ ብሩንዲ አንጃሊን ኒዲያ ይሺሚዬ masaraa biyyaalessaatti simatanii waliin mari'achuu ibsan. Marii isaanii kanaanis hojiiwwan waliin hojjechuu qabanii fi walta'iinsa qabaachuu danda'an irratti marii bu'aa qabeessa mari'achuu beeksisan. Eegumsi cimeera, karaan cufameera. Marii nagaa US fi Iran jidduutti gaggeessuuf Pakistan qophiirra jirti. Pakistan marii nagaa Iraanii fi US jidduutti jaarsummaadhaan fixuuf haalduree hunda xumuraa jirti. Israa'elii fi Hezbollaan wal haleelaa bulan. Trump ulaa Hormuz irratti Iraanin qeeqaa jira. Israa'el meeshaa Hezbollaan ittiin rookeetti dhukaasu rukutuu yoo ibsitu, gareen hidhataa Liibaanos keessaa maandheffate kun ammoo deebii isaa Israa'el keessatti bakka baay'ee irratti xiyyeeffachuun haleellaa gaggeesseera. Waraana Israa'elii fi Hezbollaa akkuma itti fuufetti jiruun Liibaanos dhukaasa dhaabuu Ameerikaa fi Iraan gidduutti irraa gaame ammallee amansiisaa hin ta'in jiru keessatti hiree qabaachuu qaba jechuun falmaa jirti. Kun ammoo marii nagaa Ameerikaa fi Iraan gidduutti beellamame dursee muddamni akka hammaatu godheera. Kamisa ministeerri muummee Israa'el Benjamin Netanyahuun Israa'el Hezbollaa humnaan haleeluu itti fufti jechuun Liibaanos keessatti dhukaasa dhaabuun akka hin jirre dubbate. Kun osoo kanaan jiru pirezidaanti Donald Trump akkaataa Iraan ulaa Hormuz itti qabataa jirtu sirrii miti jechuun qeeqaa jiru. Ulaa Hormuz banaa gochuun ammoo dhimmoota ijoo waliigaltee dhukaasa dhaabuu keessaa isa ijoodha jedhan. Abdii nageenyaa giddugala bahaa marii Ameerikaa fi Iraan Islaamabaaditti eegala. Gabbii dinagdee addunyaaf nageenya miiliyoonotaaf murteessaa kan ta'e mariin Ameerikaa fi Iraan gidduutti mari'atamu jimaata kana Pakistan magaalaa Islaamabaaditti eegalama jedhamee eegama. Jilli Ameerikaa pirezidaantii itti aanaa Jed Vance fi ergama addaa Steve Witkoffin kan durfamu yoo ta'u, gama Iraaniin immoo afyaa'in paarlaamaa biyyattii Mohammad Bahgar ni argamu jedhamee eegama. Mariin kun dhimmoota armaan gadii irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, muudannoo waraanaa yeroo dhiyoo furmaata waaraa fiduu, rakkoo dhiyeessii boba'aa addunyaa mudate furuu, dhimmoota Liibaanii fi to'annoon ulaa Hormuz yookiin Strait of Hormuz, garaagarummaan karoora nageenyaa qabxii 10 Iraan dhiyeessitee fi ulaagaalee Ameerikaa gidduu jiru bal'aa ta'us pirezidaant Donald Trump fedhiin Iraan agarsiisaa jirtu mallattoo gaarii ta'uu dubbataniiru. Raashiyaa fi Yukreen ayyaana Faasikaa sababeeffachuun sa'aatii 32 dhukaasa dhaabuu irratti walii galan. Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin ayyaana Faasikaa sababeeffachuun sanbata galgala irraa eegalee hanga dilbata halkan walakkaatti kan turu sa'aatii 32 dhukaasa dhaabuu gam tokko labsuu isaanii beeksisaniiru. Pirezidaantiin Yukreen Volodymyr Zelenskyy gama isaaniitiin Yukreen waliigaltee kanaaf beekamtii akka kennituu fi akka kabajju mirkaneessaniiru. Pirezidaant Zelenskyy yeroo ayyaana Faasikaatti misoomni bu'uuraalee anniisaa akka hin miidhamne waamicha dhiyeessuun isaanii ni yaadatama. Akka gabaasa CBS'tti dhukaasa dhaabuun amma labsame kun nageenya waaraa fiduuf akka tarkaanfii jalqabaatti kan ilaalamudha jedhameera. Ibsi Kremlin akka agarsiisutti tarkaanfichi fedhii Raashiyaan nageenya waliiniitiif qabdu kan calaqqisiisudha jedhan. Yeroon dhukaasa dhaabuu gabaabaan kun lammiilee nagaa naannoo waraanaa jiraniif boqonnaa kennuudhaan alattis biyyoonni lamaan gara mariitti deebi'uuf carraa haaraa kan uumudha jedhameera. Israa'el hariiroo Speen waliin qabdu addaan kutte. Bakka bu'oonni Speen kan Israa'el keessa jiran hundi Israa'el keessaa akka bahan ajajje jechuun Aljeeziraan gabaase. Speen yeroo dheeraaf gocha Israa'el uummata Filistiin irratti raawwachaa jirtuu fi amala maraattummaa waraanaa isiin baha giddugaleessaa keessatti mul'isaa jirtu hadheeffattee mormaa kan turte. Speen yeroo ammaa kana hariiroon Speenii fi Israa'el adda cituu isaa kallattiidhaan Aljeeziraan gabaasaa jira. Jaapaan kuusaa boba'aa ishee keessaa kan guyyaa 20 ga'u gallakkisuuf karoorfatte. Ministeera muummee Saanaa'e Taakaachi Jaapaan waraana giddugala bahaa jiruun walqabatee rakkoo dhiyeessii mudachuu malu dandamachuuf dabalataan boba'aa kuusaadhaa qabdu keessaa kan guyyaa 20 ga'u dhiyeessuuf karoorfachuu ishee ministeerri muummee Saanaa'e Taakaachi beeksisaniiru. Jaapaan fedhii boba'aa ishee keessaa 95% giddugala bahaa irraa kan argattu yoo ta'u, tarkaanfiin kun amma fudhachuuf karoorfatte kun hanqina dhiyeessii biyya keessaa akka hin hammanneef kan gargaarudha jedhameera. Biyyattiin karoora kana eebla 7 bara 2018 irraa jalqabee boba'aa kana dhiyeessuu eegalteetti.